Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtani isinii jecha har'aan tana viidiyoolee kofalchiisoo fi barsiisoo fi bohaarsoo garaagaraa isiniif qabadheetiin dhab jee jira. YouTube chaanaalli kun Nasrii Ab keessanii subscribe like godhuudhaan jalqabaan isiniin ja'a kallattumaan gara viidiyoo. Ni duutee jirti bara khalaas. Utaalloo wayii jirti taphachuu jirti sittiin fakkaatin fooqii darajaa meeqaffaarraayi ifdarbi telefatti achirraa vuuf jettee dub jettee ifajjeefti. Angaruu lubbuun akka baatu tun nan marartu. Lubbuun abbaan beekaa akkanatti qixaaxee fitinaa meeqaaniif baasu tuni dhugaa rabbii nan marartu. Mee amma yoo arabni yoo uummanni isiin bira hojjettu sanilleen karakkisu tahe maaf darbiti? Isaanuma harkattiin duutu akka taate dhugaadha. Manni tokko rabbiin mana badaarra nama dhaabuun numa mala. Garuu dandeenii jiraachuu turra wayya. Namumaa wajji gubattee namnummaan si gubee jiraachuu turra wayyaadha malee. Namni suuraa asirratti arkitan kun eenyu isiniif fakkaata? Nama biraan seen Nasraa Oromoo Gursumi. Nasraa teessani isiidha. Rifeensa si arkitanii barahaa Masrii fakkaata. Barahaa ardii Eeshiyaa fakkaata. Hongee tutti bee hongee hangana hin jaamneetu itti bu'e. Arkitee? Bakka akka yoonii gwaanjaa sanitti yoonii gwaanjaadhamu yoonii beekwan. Akka isaa sanitti turkisi geessinee rifeensa faageedhaan akka nama boqqolloo dhaabutti sirra dhaabuudha qabna khalaas. Siif dhaabna waa tokko yaadi waa tokko irraa akkatin. Yaa Rabbi moluu Hamzaa bareechite. Barahaa Nasraa Gursum. Barahaa Masaraa Gursum tanas bareechiif. Rabbi siif kadhanna. Maallaqas walis sii baafne si geessina waa tokko yaadin. Hin yaaddawin hin hiraarin. Isaan kunoo maali gaa federaala moo milisha moo makalaakiyaa moo maal jaaniin hin beeku annarraa himaame. Oo deemtanii hojiin hojjettanii maal gizee isin asirraa giftii kadhattan eenyutu achi hojjeta? Mee eenyu achi hojjeta? Mee naa himaame? Biitti teenyaa duraanuu nama eeguun qabduu nama eegutti isinaa jenna. Ifiinuu hannaa fi saamichaa wal eegan. Gaarii garuu kadhachuun keessan gaarii. Eega kadhachuun keessan hin hafne osoo hojii dhaabdanii irra wayyuure. Dhugaa hojii dhaabdanii kadhachuu irra wayyaa. Amma isin hojii hojjettan moo inni kadhattan? Qaaniidha. Waraana biyyattii kan dhufee akkanatti sadaqaa kadhatu hin argine takka saamichaa fi hannatti illee yoo bobba'an achumaa dhoo isaadhaan biyyuma keessa wal harkaa lax godhaniituma jiraatan malee akkanatti hin garre garuu kun kaakkaadha. Har'anaaf kaakkaadha. Waraana biyya keenya asirratti argu. Kabiraa viidiyoo garaagaraa ni waraabanii isaanis sadaqaa kadhatuun argu. Sadaqaa uummata Itoophiyaa jalaa naaf amala nu amaleeffatte maaleesh kadhadhaa dhiifama hojii teessanii wallaalee kadhadhaa. Biyya teenyatti yeroo masgiida dhaqanii salaatanii haala kanaan kophee jabeeffatan. Bituun jabaatte gaa khalaas maal godha maree yoo akkanan taane hayi. Dhaloota kaameeraa. Bakka bilbilli kun bar kontirool nu godhee jira jechuu khalaas. Kan nuufiin kee gaariidha. Garuu fuula keetirraa mul'ata haala gaariidhaan kan ni ta'eef onnumarraa ni jettee kan ni ta'eef garuu haalli kun gaarii miti. Inni kasirraa fudhatus ijaan kaameeraa eegaa sirraa fudhata. Maallaqa sanuu ijaan hin garre riyaala takka wala riyaala lama addaan hin beeku manni booda osoo meeqan siiqanne itti eegaa. Harkaan jiru gaa khalaas. Dhaloota kaameeraatiin hin hundinuu kaameeraa eegaa fudhachuu jiru. Atis kaameeraa ija keessa eegaati kan nuuf jirti. Garuu meeqa akka kan ni teemni beektaa? Riyaala 100 kan ni teeffara. Maali shanuma gootu namni silaa gizee bakka biraa laalaa waa kannu
waan tokko dabalee kan naa bara dabalee arjaate kuma faagootee kan kannitu khalaas maal ikkanoo bilaash kaameeraa ija keessa eeydee riyaala dhibba gaarii miti kun dabaluu qabda irra deebitee dabaluu qabda dhaloota kaameeraa hayyee hordoftoota kiyya viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaannaaf jiraadhaan isiniin ja'a chaanaala kana immoo sabskraayib godhuu hin dagatinaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh